نكيسا دبت هنا عندنا نيدا نيسان تلون نما يا باتا تشين تاريخ أبان جرا تاريخي مالي كابا نويف نيسان يا باتا تشين تاريخ إندق مالن جتشو جرا دقي سمو نجي نورم سينا أبا كينيا أفان إساني دبت دبليس دبو أدبتهم أفان جرا كافان موتين بدك يوسين ديفيس يتني نان ديفيس أكاد يا باتاچرين تاريخ هندك مالن جراني أجلس هندكينج دعيسام مو هندكين أمّن يكون هاركمورة مو هاركمورة هارممورة مو هارممور ورّقوماتي مو ورّقوماتي ميتي أورامولاف توكو جدا أجلسني ilmaan isaa ammoo gadi ba'anii kaleessa yaa baataachinin taariik hin dagmaallen jechuun isin Oromoodha hin beektanu afaan kana ta'uun bala seenaa abbaa keenyaa deebiin akka jari jedhan suni isinii galee yaa baataachinin taariik hin mallisaallen zamachaa minilik jechuuni duula abbaa keenya minilik geggeessinaa seenaa abbaa keenyaa sana deebifna harmamurra mormamurra harkamurra jedhani gaaddi san qabdu silaa bakkeetti wal geessee kashlabbeen mariyatteeti maal gooti abbaan keenya harmamuree jira dhugaa sinitti maa jiraan faandoon akkasitti walii galan abbaan keenya harkamure abbaan keenya harmamure nummoo maal muruu qabna dhagee bareechi nummoo maal muruu qabnaa jedhanii walii galani mormatu muranne morma murraa jedhani dhaggeeffadhaa bareechaati bakka dogoggoraatti wal gorsina dhaloonni amma ammoo mormirraa cituu qaba malee harkaaf harma miti ummanni kun hin jiilu ummata kana jiilchuu qabnaa akka inni ilmoodhaan nu sodaatee akka abbaa keenya qabrii keessatti kabajaa jiran sodaataa jiran nus kabajanii nu waliin jiraachuudhaaf dirqama ummata kana mormarraa fuunee naannoo keenya geessinee gubuu qabna ummata keenya duratti jedhanii yookiin nyaachuu qabna jedhanii morma muranii galaniiru moo hin galle gaaffiidha kun maal waa'ee maqaa Minilik waan ture rabbii yoo sodaattan Oromoon haga gumaan Hacaaluu Hundeessaa hin bayinitti haga mormisuun dhufee Oromiyaa keessatti hin qabaminitti gumaadhuma waa'ee aanolee calii calankoo afaan ittiin dubbannu hin qabnu nuyyuu warra gumaati keenyayyuu kana ilmaan keenya dubbachuu ta'a jira takkaan jiru morma fudhatanii galuun Suudaantu naannoo jaraa weerartee Suudaan Kaartum naannoo jaraa weerarteeti matammaatti mootii jaraa Yohaannis jedhamu morma murtee fudhattee galtee ilaalessitee jennaan Suudaan akkanatti nu ilaalessee nu sodaachise nummoo Oromoo kanarraa morma murree mukatti keenya fuunee yoo galle malee Oromoon laalataan jiru harkas murreerra harmas murreerra ta'uu dideera harma amma immoo mataa murree fuunee galla jedhanii akka gochaa Suudaan jararratti raawwate Yohaannisiin mataarraa mure mataa ilma Oromoo muranii fudhatanii galaniiru kutaa feete ta'e hadheeffadhu ka'e ummanni kun akkuma Hacaaluu Hundeessaa jedhe diina Oromooti yoo fottoquullee barbaachise kalaas ummata kanarraa Oromoon fottoquu barbaachisa jechuudha bakka aannan adiidha jedhanii walitti himuun hin jiru eeguunis hin ta'u Oromoon maal eegaa jira dhageessanii Oromoon maal eegaa jira haga yoomii taa'ee bineensa hammatee Oromoon abbootiin gadaa kaleessa Oromoon hammataadha jedhanusi inni hammatame yoo bobaa jalaa ka'ee nama ciniine kana goona jedhanii furmaatan keenya Oromoon hammataadha jedhanii kombolchas mukas qoraattis ibiddas ummata Oromoo hammachiisuu malee abbootiin gadaa yoo hammatamee nama ciniine yoo maal godhama ka jedhu hin keenya nageenya walloon lafa Raamadaanaatiin hoggaadhaan boochifamaa walloon lafa abbaasaarraa buqqa'aa
wanni oromoon naftanyaa hammatee oromiyaa keessatti baatee taa'uuf hin jiru jala muraa dhugaa walitti hima. Akkas malee hin kabajamtu mootummaa Itoophiyaa dhiisiiti. Mootummaa Itoophiyaa dhiisiiti. Mootummaan Ameerikaan warra Ameerikaa jirtan yookiin xiinxaltoonni kijiba nuun jedha. Na kijibsiisaa jechuudha. Ameerikaan biyya jabaate deeggara. Suudaaniif Itoophiyaan utuu lola kaaftee biyya jabaate deeggara. Ameerikaan inni addunyaa raasaa jedhamu. Oromoon kabajamuudhaaf dirqama hammatummaa isaa dhiisuu qaba. Mootummaa irraan nagaamu kana booddee. Oromoon hammataa miti kana booddee jedhee ofitti beechuudha. Erga hammatee obboleessa hammatee of jala keessa hadda gadi bee caammaa sitti gurguratee qabattoo sitti gurguratee suuqii banatee nagaadhaan Oromiyaa keessatti magaalaa Finfinnee keessatti Arsii keessatti Jimma keessatti kutaa Oromiyaa keessatti nagadateeti maallaqa guyyaa sitti nagadataa oole halkan immoo faannoo hidhachiisaa jira. Biyyi kun jeeqamu malee nagaa wayiin jiru. Biyya Oromoon keessatti kabajan arganne keessatti biyya qabne jennee abdii wayiin qabnu. Biyya Oromoon sirna gadaa hafee addunyaa bu fakkeenya ta'e keessatti Oromoodhaa cuucamu Oromoodhaa haqni jalaa badee Itoophiyaan nu kana booddee waan mannu hin jiru haqa Oromooti bade. Ummanni Oromoo haqa tun galfaminiin malee Itoophiyaa guutuun kan Oromooti. Itoophiyaa guutuun kan ummata Oromooti. Fedhu keessaa deema. Sararateetti fotoka fedhi immoo akka bineetti bulchee jiraata. Dhugaa walitti himuudha. Sabaaf sablammoonni afaan kana dhageessanus dhugaa ofitti himaa. Biyya Oromoon kabajaa hin arganne keessatti sabaaf sablammiinis abdii waliin qabaatin. Obboleesso sabaaf sablammootaan faannoon ibsanni kenne maali? Kaan mukarraa buufne kaan tabbarraa buufne kaan iddoo kanaatii buufne jedhanii anaasaa behel jechuun waan ta'een beektaa? Sabati xiqqoo isii kanaa jedhan si tuffatanii jechuudha. Ummanni kun deebi'ee biyya bulchu kun hin kajeelamu. Oromoodhaa Itoophiyaa keessa jiru ummanni kun deebi'ee biyya bulchuu Oromoon akkasuma lafarraa daguugamee baduu wayya. Kanaaf dhugaa jirtu kana booddee Oromaaraa, Jinnibaaraa, Jinkaabaraa kana booddee no more hin jiru kana booddee jechuudha. Ragaa qabatamaa wajjin isinitti himaa jira. Abbaan jiraa abbaa keenyaaf haadha keenyarraa armaaf harka muree ilmoon jiraa zamachaa abbaa keenyaa duula abbaa keenyaa sana deebifne jedhee morma muree dhaloota kanarraa morma mureeti fudhatee galee mukatti kaa'e. Mormi sun deebi'eera. Silaa deebi'uun qabu. Amma immoo erga walloon nagaan jiraachuu dhorgame eenyunuu Oromiyaa keessa nagaan akka inni galee hin baane gochuudha. Yeroo ciriq gootee qabde mootummaan ciriq godhee dhaqee walloo kee kabachiisa. Duulli yeroo ammaa immoo maallaqa qofa gargaarree biraa deebi'uu osoo hin taane guusoo wada walloo imalli gara wallooti. Oromoon kutaa 11 waan qabuun ummata Oromoo akkuma naannoo Tigraay xaafii boqqolloo buna shunkurtii qullubbii fe'ee geessaa ture naannoo walloo eenyummaa jalaatiin dhumaa jiran Oromoon kutaan 11 warri biyya keessaa waan qabu akkuma Tigraay naannoo biraatti fe'ee geessaa ture ummata wallooti fe'ee geessudha. Maal arga akka ummanni wallootti naannoftee karaatti cuftee jirtu arga. Sana booddee isinitti bu'annu yoo itti bu'ame malee yoo sitti bu'ame malee madaa walloo siin galu. Walloo hadda biyya baasaa keessaa Finfinnee dhaquudhaaf biyya baasaa dhaquudhaaf Finfinnee dhaquudhaaf birrii 50 kabalaa jiru. Oromoo obboleessa keenya Ahmadii dheengadda birrii miliyoona 2,500 walitti qabne sana walloo irraa ka'ee Finfinnee dhaquudhaaf karaa dhabe. Oromiyaadhuma keessa ta'e Oromoon karaa dhabe. Oromoon itti guugamee jira kanana. Wanni ta'e wayii itti guugamee jira. Akka inni dhugaan argine. Haga walloon nagaa argatutti eenyuun Oromiyaa keessatti nagaan argatu. Qeerroon kanarratti hojjechuu akka qabu hundi keessa mana banadhaa labsaa obbolaa keessanitti himaa. Wanna tasii bineensa hammattee guyyaa sitti nagadataa oole nu nagaadha. Ati zaranyaa miti siin jechuu malee wanti siin tokkittiin hin jiru. Nuuna jettu kalaas.
kana bodde ati buna itti gurguraaf irraa bitaa oolta lafatti gurguraaf irraa bitaa oolta lafa kaleessa sisaame sumatti gurgurate maallaqa baankiidhaan ergee hidhachiisee ummata kee bicciisaadhaa si kolfa nu keessa taa'ee nagada taa'ii halkan ummata hidhachiisaa jira kana quba qabaachuu qabdu kanaaf haga imalli gara wallootti deemuu qabna amma immoo ummata walloo gargaaruudhaaf ustaad Raayyaa Abbaa Macaa eegaa ture yaada koonsinii gabaabsee olansiin galchaa ergadha nasa ustaad Raayyaa Abbaa Macaa eegaa ture ustaad Raayyaa Abbaa Macaa hegeree irratti namni wayii jimmarraa maqaa koo waamin jedhee birrii 100 ergee jedhan malee hegeree irratti gargaaraan jenne an keessaan dubbiseen jira yoonaa deebisaniif isinis akkuma dhiyaatanutti nu dubbisa hegeree jedhanii nuufa maxxansan haga akkaawuntii ustaad Raayyaan nu maxxansanutti immoo hin teenyu akkuma jarri giiftiin funaanaa jiranu giiftiinis funaannannee akkuma Ibraa Bariisoo waliin barreen gaddaa yoo yaadattan ta'e uummata Booranaatiif karaa ustaad Raayyaa Abbaa Macaatiin akkaawuntii namaa nuu kennanii irratti walitti qabnee geessifne kunoo ijoolleen jajjabni jara akka Jamaal Godii Ibraa Bariisoo nama hedduu jira kan Oromoon beektu kan kanaan dura gargaarsatti hirmaate ol galaa nuu filadhaati kaashaappii zeelii gara giiftiitii fi akkuma ijoollee Kuweet rabbi jalarraa jaallatu wal gahanii maallaqa walitti qabataa jiranu akkuma walamannuuni maallaqa walitti qabannee yoo eegne rakkoo qabaa ustaad Raayyaan maxxansuu eeguurra akkuma walitti dhiyaannu yoo illee nama amanuu dhiibne nama 5 nama 10 anamma warra miidiyaa jala kanas raa maal fidaa $100 tokko jedhe yoon irraa walitti qabe yookiin asuma biratti yoo walitti qabanne akka walitti dhiyaannu yoo walitti qabanne rakkoo qabaa gaafa gadhiisaa jedhame girgooneetti gadhiifne jechuudha ummata keenya qaqqabnaa'oo kanaaf kanarratti yaada kenna gabaabsaati ol galaa ummanni kun diina kaleessas diina Oromooti hadhas diina Oromooti borillee diina Oromooti dhumeera kanas kottaa ol galaa maalibbo teenye kana bodde hundi keessanii koppiliin sheer godhaa ummata nu waama nama 1,000 irratti jarri nu ofiin nu lubbuu obbolaa keenyaa baraaruu irratti nama 1,000 taa'aa jirra jarri nu balleessuu irratti nama 13,000 14,000 taa'aa jiru nama hin nibuu mala balatee ta'a kaan jarri nu balleessuu irratti mana abbaa fedhaa ta'u marii goonaadhaan mana kiyyannoon dhiisaayyuu bakka barbaadan nu keessaa dadhabbiin qabaayyuu barbaannaan bakka barbaadan nu keessaa wanni barbaachisu marii gochuu qabna of hambisuudhaaf jenneen nama fixuudhaaf miti jarri nu fixuudhaaf ifaan ifatti ummata miskiina kana lafarraa daguuguudhaaf walii galee nama 10,000 wayiin taa'ee waliin mari'ataa jira nummoo of hambisuudhaaf iyyi maaltu mari'achuu nu dhowwe of hambisuudhaaf lubbuu ofii baraaruudhaaf wallas baqatee akkuma keenyaa biyyaa bahu wallas lafaaf qabeenya qabu achitti jaraa dhiisee baqatee bahu biyyaa Bikshar kuna nama bala wama kota mariga baba guna. Aye boleh sakin. Ya dhugaa jette mubee duraan dursa guddaa galatoomii halkanii guyyaadhaan dhimma kana irratti dhamaatii guddaadhaan hojjechaa akka jirtu baay'een quba qabaa si mil'achaan jira si daawwachaan jira yeroo baay'ee yeroo hunda sabbonumaa guddaa tusirraa mul'ata ulfaadhu dhimmi dhumaatii uummata walloo kun dhimma Oromoo